Yaa bareedduu Jimmaa, yaa bareedduu Jimmaa. Hadha guyyaalleen guyyaa jimaataati. Jummaalleen dhoorgamee jira akka hin salaanne. Rabbi dhibee kana nurraa haa kaasu. Du'aayii godhadhaa bakka jirtan jechuudha. Du'aayii godhaa. Jummaan hadha hin salaatamne. Taarika wallaahi umrii keenya keessatti jummaan salaatamnee baran agarree beetii qullaa taate baran agarree akkas jechuudha. Kanaafuu amma iccitii gurbaa intalli gurbaa jalaa batte. Iccitii san qulqulleeffannee adda baafannee finnee jirra jechuudha. Gurbaa bashaashaa jala. Kanaafuu ijoolleen arsii jaartii nama jalaa hattii, jaartii nama jalaa fuutii, abbaa Jifaar, abbaa mootii abbaa Jifaar jalaa jaartii fuutee, ammallee ijoollee bara 2020 jalaa jaartii fuutee jedhanii haasa'u jiran jechuudha. Itti aansuun ammoo aktiivistoonni bilxiginnaatu ni beektu saalfattullee. Warri Jimmaa kun hin saalfatan. Keessattuu ijoolleen dhiiraa akkuma Dr. Baqlaawaan jedhe. Warri mul'ii gadii shamara. Mul'ii gadiin shamara jedhe Baqlaawaan gurbaan suni Baqlaawaa dirree. Nama qalbii hin itti fakkaatiin. Nama waa xiinxalee waa namaan jedhu jechuudha. Kanaafuu dhiira Jimmaa ta mul'ii gadii shamaraa jedheen. Waa jecha kana jedhee ji'a takka akkas ji'a lama hin caalle jechuudha. Akkuma kun argitan. Ta mul'ii gadiin shamaraati jechuudha. As baatee ammoo dhalaa nu itti fayyadamnee itti ulfeessinee hattanii hatuu baattanii fudhattanii fudhachuu baattanii jinni jette bilxiginnaan gabbaatee haasofte jechuudha. Hin saalfattu jarra. Maaliif abbichuu osoo jettu jaartiin jalaa badaarti kun bakka jirtu yaa jirti. Amma Kaayiroo keessatti ji'uma tare tana. Gurbaan kama arsima sunillee Baalee haa ta'uu, Arsii Gadabaa haa ta'uu, Diidaa haa ta'uu hin beekamu. Warruma tokko jarri Arsii warra sikkoo mandooti. Asuma Kaayiroo keessatti jalaa fudhate. Mubaarak Musammaa gaafachuu dandeettanii jechuudha yoo kijiba ta'uu baatan yoo kijiba jettan. Jalaa baafate ima baatii jechuudha. Kanaaf gurbaan ofii duuka deemti. Jalaan baafattu dhiirri Arsii dhayitee dhalaadhaan haa hin jettuun hin dubbiftu. Ofii isaaniitii dhufanii dubbisanii jechuudha. Kuni dhugaa jirtu. Dhugaa jirtu haqa jirtu jechuudha. Gurbaan intalli gurbattu gifii itti dalage jechuudha. Gurbaan amma ilmoo tiyya garaa qabdii ilmoo garaa keessaa baasee bakka dalagaatitti ergee jedhee kijibu suni ka isaalfatu sanu biyyaa fi jaartii jechuun du'a. Namni biyya ofii irratti hin du'a. Jaartii ofii irratti hin du'a. Jaartii jechuun qaama ofiiti. Jaartii jechuun foonii fi dhiigaa jechuun adda baasuu hin danda'an. Addaan bahuu hin dandeettu. Inni amma cinaa kanaan du'ee jira. Asirraan akkana du'ee jira jechuudha. Du'ee jira gara tokko. Gara tokko qofaan dhaabbatee deema. Garuma dhaabbatu saniinuu aguma dhaabbatu sanuu gabbahee ka suuraa poosti godhan hanqatu gabbahee liiviidhaan as bahee dubbataa jechuudha. Ilmoo garaa qabdii dalagatti ergee ta'isaati mana ta'a jechuudha. Ta'isaati mana taa'e dubartii amaaraa wajjin jiraataa jechuudha. Isin dalagaa dalaydee dafqitee mana kiraa irraa kafalte jechuudha. Dhuftee argite isaa dalagaa intaloo amaaraa wajjin. Maaliif akkuma abbichuun jaraa kun intaloo amaaraa fuudhee guyyaa waliin suuraa ka'a. Yoo biyya faranjii kana qophii wayii jiraate fuudhee hin deemaani. Galgala ammootiyyuu algaa irraa gabbu'ee Zinnaash ammoo Daani'eel Kibrat wajjin algaa gubbaa ciifte jechuudha. Kanaaf amma qabsoo Oromoo ta Oromoon irratti dhumtee qeerroon Oromoo irratti duutee qabsootan asiin geettee wayyaanee biyyaa baaftee ilma Oromoo seetee itti kennite fuudhee amaaratti kenne jechuudha. Namni jaartii yoo qabachuu hin dandeenye
waan jaartii olii hin jiru. Wanni jaartii olii abadan hin jiru jechuudha. Kanaaf jaartii isaa dhiisee jaartii Amaara kennate qabsoo Oromoollee ta'e ijoolleen obboleeyyan ta'e itti dhumte Amaaratti gurguratee jechuudha. Sababa san intalli mana xalabaa teettee mana madaamii teettee distii ruuzaa wajjiin booyaa dararamaa madaamiin arrabsaa xiqqeessaa inni ammoo mana taa'ee mallaqa isiin ifaajjee dafqitee ibidda jala gubattee madaamiin arrabsaa mallaqa dalaydu san fiddee mana kiraarraa kafalti itti kenniti inni ammoo fuudheetiin dhala Amaaraa wajjiin farshoo haraqee qulqulluu dhuganii jechuudha. Biyya Suudii keessa haraqee adii jira jechuudha. Kunoo ijoolleen Suudiin jirti. Haraqee adii dhala Amaaraa wajjiin haraqee adii dhugaa jechuudha mallaqa intala tanaatiin. Maqaan isii Saaraadhaa jechuudha intala. Amma gurbaan keenya jalaa fuudhe. Ibidda keessaa fuudhe gurbaan galatoonfatamuu qaba malee abaaramuu hin qabu gurbaan. Galanni kennamuufii qaba. Kabajaan kennamuufii qaba gurbaa kana. Ibidda keessaa fuudhee jechuun intala maraatu silaa maraachuu dandeetti. Carraa maraatuu argachuu dandeetti jechuudha. Akkuma dhiyootan intala wayii Suudii keessatti hin maraattee shaaral maalii jedhanii viidiyoo waraabaa jiran. Akkasiin maraachuu ta'etti silaa intalli sun. Intalli amma gurbaan keenya fuudhee of biratti qabee dagachiisaa ni jiru san. Gubata isiin keessa dabarte san dagachiisaa jira gurbaan badii takka hin qabu. Barbaadu dhiisuu danda'a micaan hajaarraa hin qabu. Kaamma fuudhee galeen dhimma irraa hin qabu. Garuu intalaaf yaadee intalli garaa isa nyaattee intala fuudhee galeenii jechuudha. Ulfa wayiillee keessaan baali. Saaraan ulfan qabdu galgala ganama kanama bilbilee waliin haasoo hin jechuudha. Intalli ulfas hin qabdu. Waa takka hin qabdu. Gurbaan hintuu hin ayyuu. Kajimmaa kun farshoo dhuga. Sakkaree gal. Hintu maanii jechuudha intalli wayita dalaga irraa baatee guyyaa arfii. Guyyaa meeqatti guyyaa lama guyyaa afur ijaazaa baay'etti. Haraqee dhugee dhufe intalatu maa jechuun manatti. Kamadaamiin arrabsitu. Hanqatee mana dalagaatitti. Kamadaamiin xiqqeessitu hanqatee. Ka dalagaan arabaa mataa dhukkubsitu hanqatee. Inni ammoo farshoo dhugee intala Amaaraa wajjin farshoo dhugee galee intalatu maa jechuudha. Sababa kana aartee gubattee jalaa badde intalli. Badii qabdi. Badii takka hin qabdu intalli. Gurbaan fuudhee of biraa qabullee badii takka hin qabu. Inumayyuu kabajaan kennamuufii qaba. Kabajaan gootummaadhaa kennamuufii qaba gurbaa kana. Kuni gaafa kaafaawwan biyya qabatte itti gaafatamaa mirga dubartootaa ta'ee muudamuu qaba jechuudha gurbaan kun. Gurbaan amma intala fuudhate kun ka arsii kun. Dhugaan jirtu kanuma hin kijibinaa dhiirri jimmaa. Shamara isin mul'ii gadi shamara xiqqeenna. Dubartii wanni fuutaniif taphachiisuuf. Dubartii wanni fuutaniif wajjin jiraachuuf ilmoo irraa horuuf. Malee ammoo farshoo dhuydee dhuftee haa mataa keessa tumtuufii miti jechuudha. Dhuydee dhuftee mataa keessa tumuudhaafii miti. Ifaajee isii nyaachuudhaafii miti. Dubartii mana keettee dalaydee nyaachiftee ilmoo irraa argatuuf fuuta malee. Nikaa sirraan qabdu intala akka isiin biyyarraa dhufte bahaararraa. Naggaadee waan taateef naggaadee dubartii waan taateefati. Maaliifi isii qofaa miti ta mana dalagaatitti argitee Amaara wajjin farshoo dhuytu. Mallaqa dubartii irraa guurtee isiin ilma biyya kiyyaati jettee si dawwalannaan. Yaman irraa fuutee Suudii fiddee xalabaa galchitee mana dalagaa galchitee mallaqa isiin fiddee dhufte san teessee nyaattaa jechuudha. Malee nikaanni ati irraa qabdu hin jiru. Ilmoon ati irraa qabdu illee hin jiru. Dubbii kijibaa haraama. Hin kijibin haqa jirtu gabbayii dubbadhu. Haqa jirtu gabbayii dubbadhu. Akka nama jabaa ammoo akka nama jiru viidiyoo baatee haasoitaa jechuudha. Kuni du'a. Du'a ati qofti hin duune dhiira jimmaa guutuu ajjeeftee jechuudha. Hayyoota jimmaa guutuu diqqeessitee jechuudha. Ummata jimmaa babbareedaa akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaafaa diqqeessitee jechuudha. Ummata kabajaa qabu diqqeessitee jechuudha. Dalagaan teetuni.
Kanaafuu micaan fuudhee galee badii takka hin qabu. Micaan moo barbaade yoo isiin hin deebi'aa hin jiraadhaa akka wajjin jettu taate hin deebisaa jedha micaan mirga isiiti. Dhimma irraa hin qabu jechaa jira. Micaan Arsii ka fuudhee gale. Dhugaa jirtu dubbatu jira Mariyamaa. Mariyamaa nuti. Haqa jirtu kun sobaa miti. An takkaa sobee hin beeku. Takkaa kijibee hin beeku jechuudha. Kijiba dubbadhee hin beeku. Garuu nama kijiba dubbatu haqa jirtu itti himna jechuudha. Gurbaan hin kijiba. Hin kijiba. Maaliifi osoo haqa isaa ka taatu taate osoo dhugaa jaartii isaa tani kaa taatu taate gurbaan kun hadha gabbahee viidiyoo hin waraabu. Feesbuuka gubbatti hin waraabu. Du'eetiniin intala isaa sandeeffata malee. Manguddoodhaan gahatee intala isaa sandeeffata malee sooshaal miidiyaa gubbaa baasee maqaa isiin balleessu jechuudha. Kun amma aarii itti bahutti jira. Aarii intalli jalaa badde itti bahaa jira malee jaartii isaatii miti. Jaartii isaa yoo taate manguddoo jira. Oromoon aadaa qaba safuu qaba. Yoo jaartiin nama jalaa badde manguddoon gahatanii manguddoon laaltee fi jaartii isaa san deebiftiifi jechuudha. Amma kun wanni manguddoodhaan gahuu dideef badii ofitti beekaa jechuudha. Badii qabaa jechuudha. Badii dararaa intala tana dararaa ture qabaa. Kanaaf manguddootti machuu didee sooshaal miidiyaa gubbatti maqaa isii balleessutti jira jechuudha. Hayxi jirtu kanuma. Dhugaan jirtu kanuma jechuudha. Si galti? Laalama Dr. Abduu Seewaan jedhamu shamarran Jimmaa ta kabajaa qabdu. Shamarri hunduu kabaja qabdi. Intalli durbaa kabajaa qabdi jechuudha. Jimma isaa taatu bakka feete haa taatu. Hundi isii kabaja qabdi jechuudha. Garuu ka kabaja irraa fuudhu ilma dhiiraati jechuudha. Ka kabaja itti godhus ilma dhiiraati jechuudha. Jaartiin jaarsa jalaa hin baddee jaarsa biraatti ittiin heerumtu. Maaliifi xiqqeenna badii isaa yoo argitee gubattee jalaa badde malee jaartiin dhiira jalaa dubartiin dhiira jalaa baddee dhiira biraatti ittiin heerumtu. Homa dhiirri sun qabu qabdi. Homa dhiirri sun qabu qaba. Homa sun godhuuf kunillee godhaafi jechuudha. Kanaafuu gubaa mana keessaa itti jiru santu jalaa balleessee jalaa ari'ee malee dhimma biraatii miti. Dubartoota Jimmaallee obboleeyyan ta'e nama kaan balleessinaa. Dhugaa jirtu gabbaa dubbadhaa. Hin kijibinaati. Wanta godhu dhabeef waan dubbatu dhabee ulfa qabdi jedhee maqaa balleessa intala jechuudha. Intalli ulfa wayituu hin qabdu natsaa jirti. Raajiin inni gabbaasee as fide sun raajii nama biraati. Biyya Suudii keessa ree kunoo akkuma biyya Masrii kana keessa uummanni waliin galu kunis waliin gala. Ka jaartii qabus waliin gala. Ka jaartii hin qabnellee waliin galaa jechuudha. Raajii nama biraa fidee dhufe raajii jaartii tiyyaa ka ittiin maraammaree jedhee kijibaa jechuudha. Kijiba adii guyyaa adiidhaan. Raajii intala mana wajjiin galan ta ilmoo qabdu. Ta mana yaalaa dhayitee ilmoon kiyya nagaa qabu moo nagaan qabu laallamte fuudhee intala tana maqaa balleessaa jira jechuudha. Saaraa maqaa balleessaa jira. Dhugaan jirtu kanuma jechuudha. Hin kijibina. Yaa dhiira Jimmaa hin kijibina. Hin kijibina kijiba qabdaniti. Osoo masgiidni gubatu Jawaartu masgiida gubee jettan kijiba. Osoo Oromoon asitti ajjeefamtu shanetti Oromoo ajjeese jettan kijiba. Isin malee namni kijibu hin jiru jechuudha. Osoo Abiyyi asitti Oromoo arrabsu isin Oromoo Abiyyi Oromoon arrabsin jettanii kijibdanii jechuudha. Hin kijibdan. Kijiba dhiisaa yaa dhiira Jimmaa. Haqa dubbadhaa. Dalagaan teessa guutuun isin fokkattu waan baddu waan isin irraa hin bareenye jechuudha. Gaaf kaan caalaa bultumeettu gurbaa ajjeesee biyyatti gallee ajjeefna jettanii kijibaan turre. Amma girbaan abdii obsaa abdii ka'ee dhugaa amma suuraa intalaa maqaa balleessu jiru kun
Gurbaa intala kabajaan fuudhee alaa fuudhee waraabessa jalaa fuudhee araba waraabessa. Arabni dubartii alatti argin dhiisa. Dubartii araba jalaa fuudhee manatti galchee kabajaadhaan kahaa jiru. Maqaa balleessuuf suuraa isaa poosti godhe. Biyyatti gaafa gale caalaa bultumee ajjeesadhee dubbataan turre gurbaan kijibaan sun maan ajjeesirree dhiira ta'e. Hin kijibina dhiira jimmaa hin kijibina kijibni haraama. Kijibni dhiirarraa hin bareedu. Kijibni dhiira irraa hin bareedu jechuudha. Shamarran teennaa kijiba dhiifteetti. Dubartiin usobuu dhiiftee jirti. Unkaan dhiira dhiisaati. Dhiirri ammoo kijibuun haraama guddaa xiqqeenna. Wanni kijibarra nama xiqqeessaa hin jiru jechuudha. Sigalti dubbiin. Kanaafuu dhiisa waan isinirraa hin bareenne hin dalagina. Intalas maqaan balleessina. Maatii isiitis isii waliin lolchiisina. Maatii isiititti ka bilbiltan hin qabdan. Nikaayi walirraa hin qabdan. Akka biyyoo maatitti Yaman irraa fuutee dalagaa galchite. Dalagaa isiin dafqitee fiddu mallaqa isiin dafqitee fiddu san irraa fuutee mana kiraa kafaltee taan farshoo beera amaaraa wajjin farshoo dhugaa jirtaa jechuudha. Hayxii jirtu kanuma dhugaa jirtu gabbaafte intalli haga dhuftee akka keetii sooshaal miidiyaa gubbaa baatee viidiyoo waraabduu bee eeyda irraa dhaabbadhu intalarraa jalaa hafi intalarraa tamaa ammallee jaanjeessitee nyaataa jirtu san rabbi si jalaa haa qabu sanniin illee haraam irratti hin dalagin badii irratti hin dalagin dubartiin haadha teenna obboleettii teenna jaartii teenna waa hunda keenna jechuu dubartiin amaana rabbiiti. Sigala dubbaan dhugaan jirtu kanuma jechuudha. Hin sobina. Kolfiin gurbaa waan badduun dubbateen. Dubartii irratti badiin dalagina. Dubara irratti badiin dalagina. Gifiidha. Cubbuudha. Dubartii miskiina humna hin qabdu. Ofirraa sin baaftu. Afaan qabaattee waa si gochuu hin dandeettu. Garaa jabaattee badii sirratti yaaduu hin dandeettu. Araba sitti yaamuu hin dandeettu dubartiin. Badii feetee irra dalayte. Irra sii dabarte sii dhiiftee si bira deemti malee. Atadha badii ati balleessite. Wanna isii irratti dalagaa turte. Wanna isii irratti dalagaa turte kan sitti ulfaatuu dhiisee san hunda dagattee hadhallee maqaa isii balleessitaa jechuudha. Isiin garuu badii ati irratti dalayte. Badii ati irratti dalagaa jirtu. Hunda gadi siin baafne badii sitti hin yaanne araba sitti hin finne shurxaa sitti hin finne calliftee si biraa baddee jechuudha. Si dhiiftee si biraa lixxe. Kanaafuu badii irratti dalaydee maqaa hin balleessini irraa dhaabbadhu. Irraa dhaabbadhu. Hayxii jirtu kanuma as gubbaa sooshaal miidiyaa gubbatti nutti wacinaama. Dhugaan jirtu kanumaati. Gurbaan rabbi galanni haa galuufi gurbaan haa kabajamu ka fuudhee of biraa qabu haa jiraatu ammallee itti fufii qabsoo akkanaa tan shamarran ta'een obboleettii teeti yoo badhetti agarte arabni badii irratti dalaguu manna ati fuutee manatti hin galu wayya. Sigala ati fuutee ilmi Oromoo fuutee manatti galutteeni achi booda wanta ta'u tokko gochuufii qawwayya jechuudha. Kanaafuu amma duula sooshaal miidiyaa gubbatti nu jaanjessaa jirtan kana dhaabaa. Gurbaan intala wayituu hin fudhanne. Gurbaan intala wayituu si jalaa hin baafanne. Badii ati dalaydee badii ati intala irratti dalaydettu si jalaa baase intala. Jaartii teetii miti ammoo si jalaa baatullee. Intala biyyaati ilma biyyaati jettee of biraa qabda malee jaartii teetii miti. Kanaafuu badii irratti hin dalagin. Intala ammoo maqaa hin balleessin. Maqaa hin balleessin intala. Bakka dhaabadhu irraa hingaa obboleettii teeti isiilleen. Biyya Suudii kana keessatti Yaman irraa fiddanii dalagaa galchitanii
birrii xiqqoon fiddanii waggaa 2 waggaa 3 dalaysiifatan jirtanii waggaa 2 waggaa 3 mallayni ani sitti baasee haganaa mitettaniini mana madaamiitti ukkaamsitanii irratti dalagaan jirtanii kana hunda amma mootiyyuu intalli si jalaa bannaan maqaa balleessi jaartiitii jettaan jechuu nika jaartii nikaa irraa qabu jettee kijibta kuni wanna isin harkaa nyaatamee badee jechuu ijoolleen Suudii jirtu hin beeti kanaafuu hin kijibin gurbaa akkasi hayxi jirtu tanuma gurbaan tola ooltummaa dalagee ka fuudhee galeen intala jalaan baafanne hin janaajjanne fuudhee galeeni jechu warri gurbaan janaajjanee intala jalaa fudhatee galee jettan maasetatti seentan cubbutti galtanii jirtan gurbaan intala akka intala biyyaatti akka intala islaamaatitti bineensa jalaa fuudhee manatti galchee jechu ammallee fuudhuu dandeetta dhayxee fudhachuu dandeetta maqaa hin balleessin manguddoo yaamadhuu dhaqii fudhadhu yoo jaartii tee taate maaliif manguddootti hin himatin akkasi nagaa keessa jiraadha waaqayyo isin bira haa jiraatu Yusuf loof jimma isin arrabni keessan gowwa dalagaan teessan gowwa wayta nama arrabsitan gowwaa jettanii nama arrabsitan wayta waa dalaydan akka gowwaa waa dalaydan gowwaa malee ka Facebook gubbaa bahee jaartii na jala hatan jedhu hin jiru dayyuusa yoo taate malee dayyuusa nama du'aa nama yoo taate malee hobbaatii yoo taate malee yoo majalaa baddayyuu hin dubbatu social media gubbaa bahee jaartii na jala badde jedhee salphina kun safuudha dhiirri dhiira jalaa jaartiin fudhatu dhiirri dhiira jalaa jaartii hin baafatu jechuu du'a kun kanaafuu yaa dhiira jimmaa nama arrabsina arraba gowwaa jettanii nama arrabsitan kan isin ofirratti beekaan jirtan ofirratti argaan jirtan fageessitanii yaadaa hin jirtan isin akka abbichuu jettan achumaan maraattanii baddan ofitti deebi'a of laala maal keessa jira jedhiiti of ilaali aniin kun maal keessa jira akkamitti yaadaa jira jedhiiti of ilaali of qoradhu siin jenna obboleeyyan teena tajimmaa isin arrabsuu leen taatu kuni namni numa dogongoraa garuu dogongorri keessan yeroo yeroodhaan isinitti deddeebi'aa jechuudha nama tokko taate malee nama tokko taate malee yoo durii akka enu maqaan isaa ka as jiru kan amma kan waliin eessi nyaatu kan Abdus Seefaa yoo taate malee kashlabbee akkanaa tana yoo taate malee tuuwwan guutuun keessan kulliin keessan gowwaa tabiyyaa Suudii jirtu tunfaa keessaafuu gowwaa macalashaa huma takka hin beektu huma takka hagas waaguma sanuu takaa yeroo jirtu tana wayya takaa yeroo jirtu tuni bishaan abbaay kana dhuydi waa marayyuu daftee sana xalti jechuu hin galaaf amma dhiira jimmaatiif dhalaa jimmaa takaa yeroo keessa jirtu biyya kaa yeroo keessa jirtu arraba gowwaa jedhee nama arrabsu kana hin barreessitu hin beektu arraba akkana hin beektu akkasi nagaa keessa jiraadha ooltii gaarii isin hin jenna gurbarraa gabbu'a gurbaa maqaan balleessina intalallee maqaan balleessina maal godhuu keessaa si dhufa diqaala an dhiira takkaa keessatti nama barreessee hin beeku keessaa akkama tamboo hin jirti as kennigaa